gurbaan kun intala takka tan hedduu hin barenne fuudhe. Garuu intalti tun jaarsa isiitiif onnee qulqulluu fi jaalala guddaa jaarsa isiitiif qabdi. Duba intalti tun yeroo hedduu jaarsa isii gammachiisuudhaaf kukkullattee tottolfattiif. Jaarsi isii haala bareedduu taateen gammadee akka isii qunnamuuf isa gammachiisuu yaalti. Suma akkanatti jirtuu guyyaa tokko jaarsi isii humnaan harka isii qabee mana qaama itti dhiqatan geessee fuula irraa dhiqee mee iflaali waan fakkaattu jeen. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. jaartiin isaa gocha jaarsa isii irraa hedduu gatti deeboche. Halkan saniis haala qalbiin isii cabxeen rafte. Guyyaa itti aanu ganama jaarsi isii kun waajjira tokko keessa hojii qaxaramuudhaaf qormaata qaba. Qormaata kana akka dabaree hojii jalqabu ofitti amantummaa qaba ture. Qormaata eega fudhate booda waan ofirraa hin eeyne isa mudate. Qormaata hin dabarre yeroo kana itti dhaga'amee haalaan gadde hanga imimmaan isa qabutti. Jaarsi isii kun dargaggoota lama warreen qormaata dabran keessaa tokko hiriyaa isaatiin isa akkana jedhu dhagee. Silaa itti gaafatamaa waajjira kanaa kanaaf hayyamutee carraa hojii kaniin arkadde kana gurbaa qalbiin isa cabte kanaaf niin dabarsa. Ani shakkii tokko hin qabu dalagaa tanarra caaltu rabbiin akkanaaf kanu. Namni obboleessa isaa kan qalbiin cabte gammachiise akkasumatti rabbiin isa gammachiisaa jeen. Yeroo kana gurbaan kun if duuba deebi'ee jaartii isaa qalbii isii yeroo hunda akka cabsu yaadate. Eegasii dogongoree badii isaarraa barnoota guddaa fudhate. Dargaggeessa sanirraayis addunyaa tanarraa wanni guddaan qalbii namaa gammachiisuu akka ta'e barate. Guyyaa sanirraa jalqabee jaartii isaa gammachiisuu eegale. Yeroo muraasa booda hojii isaatiin sadarkaa inni hin yaanne ga'e. Rabbiin warra qalbii namaa cabsu nun godhin. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا داوتوتا چاینال اودا نیشن ویدیو خنرا برنوتا گدا اکفدتن شکین قو ویدیو لی خنا والفکاتن ارکچوف چاینال خینا اودا نیشن یوتیوب رتی سبسکرائب اما گدا اکسوما فیسبوک رتی پیجی خینا اودا نیشن لائک نف گدا اودا نیشن سبسکرائب قفا گدودان نگرگارا